Siwiidinitti namichi niitii isaa namoota 120 waliin saalqunnamtii akka raawwattu dirqisiise seeratti dhiyaate. Lammiin Siwiidin ganna 61 niitii isaa dhiirota 120 ta'aniif tajaajila saalqunnamtii akka kennitu dirqisiise irratti himannaan seeraa eegalame. Namni kun iddoo qonnaa isaanii fagaatee argamu bakka gochaan kun itti raawwatamu godheera jedhame. Kaameraa sochii naannichaa hordofuu fi qoricha sammuu hadoochuu fayyadameera jechuunis himatame. Namoota onlaayinii gubbaa beeku waliin haati warraa isaa saalqunnamtii akka raawwattu dirqisiiseera jedhame. Namni kun garuu fedhii ishee irratti hundaa'ee wanta godhame ta'uu eeruun badii hin qabu jechuun falmateera. Wanti inni godhe haala mijeessuu qofa akka ta'es dubbate. Adeemsi himannaa kun qalbii hawaasa idila addunyaa argateera. Dhimma isaas himannaa Doominiik Peelkoot kan waggoota 9f dhiironni kaan haadha warraa isaa yeroo san Giiseel jedhamtu dirqiin akka gudeedan godhe wajjin wal fakkeessaniiru. Himannaan nama Siwiidin kana magaalaa xiqqoo qarqara galaana bahaa biyyattiitti argamtu Harnoosand jedhamtu keessatti jimaata gaggeeffamuu eegaleera. Namni kun mana murtii irratti himanni isaa wayita dubbifamu cal'isee dhaabbatee tures jedhama. Erga himanni isaa dubbifamee booda dhaddachi cufaa godhameera. Nyummaa dubartii miidhamtee sana dhoksuufi dubartiin kun erga gochoonni sun irratti raawwatamanii booda abbaa warraa ishee gaa'ela wajjin qabdu hiikteetti. Abbaan warraa himatni irratti dhiyaate kunis ammatti eenyummaan isaa ifatti hin ibsamne. Akka himanni dubbifame agarsiisutti niitii isaa namoonni biyyattii keessaa gara naannaa sanitti wayita deeman maallaqa fudhatanii isheen immoo tajaajila saalqunnamtii akka kennituuf dirqisiisuu kan eegale bara 2002 ture. Gochaan kun kan dhaabbate isheen bara 2025 keessa poolisiitti wayita himattuudha jedhame. Jalqabaa bara kanaatti namni kun yakkoota hedduun himanni irratti baname. Himanni kun dirqiin gudeeduu, dirqisiisanii gudeeduuf yaaluu fi miidhaa qaamaa raawwachuu wajjin wal qabata. Abbootiin alangaa ragaalee dubartiin kun tajaajila saalqunnamtii akka kennu itti fuftu dhiibuuf qoricha sammuu hadoochuu fayyadamuu agarsiisu. Hiriyoota xiqqaa qabaachuu ishee akka carraatti fayyadamee dhiibbaa irratti cimsuu mana murtiif dhiyeesseera. Haati alangaa tokko dhaddacha jimaata dura yaada miidiyaa biyyattii tokkoof kenniteen abbaan warraa qotee bulaa ta'e kun saaxilamummaa qabdutti fayyadamee gocha kana raawwate jette. Kaameraa sochii naannoo hordofu mana keessaa kaa'uun sochii ishee hordofaa ture jedhamee himatame. Kaameraan kun takkaa takkas sochii saalqunnamtiis waraabeera. Viidiyoon kunis akka ragaatti dhiyaatuuf deema. Dhiironni saalqunnamtii waliin gochuuf dirqamte 120 jedhamanis namoota 28 qofatu himatame. Hedduun isaanii himannicha haalaniiru. Kaan isaanii saalqunnamtii waliin hin raawwanne yookiin maallaqa hin kaffalleef jechuudhaan dubbatani. Haasaa onlaayinii fi kaffaltii raawwatame akka ragaatti dhiyaata jedhamee eegama.